dagaadha jechuudha waan jiru hunduma amma isa dheengaddaa ni guyyaa tokko ani maqaa kan kootinanii waa hunda isaa guuttadheetiin hin jira omaayyuu na gochuu hin danda'u maqaa kiyyaan jira sanaan jedhe waan itti qabdu hundumaayyuu sirraa hirachuun hin danda'a jedhe akkuma beekamu gaa'na ceenni keenya godhamu maatii biratti biyyatti jechuudha samaanaa jedhama afaan gara keenyatti warri beektan hoo jiraatanii hin beektu maal namoonni baay'ee keessanii akkuma afaan warra amantii musliimatiin nikaa jedhamu sana akka kan keenyatti immoo samaanaa jedhamee raawwate jaarsi taa'ee raawwate jaarsa keessatti dhadhachuudha maatiin keenya akkasittiin jaarsa irratti samaanaa sana nuuf godhu jechuudha samaanaan tokko waraqaan 3 moo 4 waan akkasitti godhama tokko maatii koo bira taa'a tokko immoo warra miizolee kan koo bira taa'a tokko immoo as mana makoo keessa jira jechuudha asii saditu jira jechuudha sadii inna amma waan sanaanii waan qabeenya qabnu hunda sirraa hirachuu danda'a Yoya kabajamtoota furdiftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdanii annagaan qaba galata rabbii jayootni kan sisterii tiyyaati nabira jirti jechuudha akkam jirtu fayyaa qabdu nagaan qaba galata rabbii samuuna kana isinirraa badeetiin hin jira yaa'u sababni isaa egaa jalqaba viidiyoo kan kooti argitanii jirtu haalan ani keessa jiru haaluma kanarraan kan ka'een bakka viidiyoo hojjechuunis naaf mijannee bakka wanti tokko wanta natti bareedu tokko dhabe jechuudha dhugaa waaqayyoo waanuma tokko dhabe waan inni hojjedhe bakka keessi koos waan jeeqamaa ta'eef oma naamijatu didee sababa kanarraan kan ka'e gara onlaayiniitti irraallee badi jechuudha seenuko inna sababa kanarraan kan ka'e isin jalaa badee isiniin jalaa haalichi nani keessa jiru yaa akkuma gaafa duraa isinitti hime egaa akkuma jirutti jira jechuudha gaafa guyyaa dheengaddaatitti beellaman qabaan tureeyyuu gaafa sanbataatti jechuudha qacarraa ta'e gaafa sanbataa anayyuu haalichi naaf hin mijanne waldaan turee hin deemne jechuudha ergasii immoo bilbilee raawwatee baay'ee tokko jechuudha natti dheekkamaatiin ture jechuudha akka inni jedhutti siruma saayyuu wanta qabdu hundasaa sirraan hidhadhaadha jechuudha kan inni jechaati jiru ofii keetii fi ofii fi garuu kan manaa ba'e situ naallolee waan qabdu hunda sirraan hidhadha jechaati jechuudha kan inni jiru bilbilee raawwatee akkas naan jedhe jechuudha sagalee isaarree ni waraaba jedhe tanaan ni sodaadhe yaa viidiyoon ala darbee hojjedhe irrattuu baay'ee intineedhee jira ani immoo amma du'a lubbuutitti illee naan deema malee video hojjechuus hin dhiisu wanti kun ergan tokkicha moo dubbadhee gara miidiyaatti baase hanga dhumaatitti garuma miidiyaa irratti dubbadhaan jechuudha suma dhugaa waaqa dubbachuu fi waan an dhaabu miti jechuudha wanti kun ergasiis immoo guyyaa kaleessatti illee naaf fillamee riyaasaa wajjiniin iddoo tokkotti kootu naan jedhee ture bakka sanatti deemuudhaaf anis ni sodaadhe jechuudha maalifiin hin beekamu namni bakka tokkotti nama waamee raawwate ofiisaaf manaaf bahee ani bahee hin jenneeni iddoo tokkotti nama waamee raawwate waan tokkotti jechuu danda'a jechuudha tarii namiidhuu danda'a hin beekamu ani humna hin qabu rabbiin qaba maleedha sababa kana ta'eef sodaadheetiin hafee ijoolleen illee hin deemna naan jedhaniitu turan dhugaa rabbii jechuudha ni sodaadhani bakka addi isin deemaa malee ani hin deemuun jedheen ijoolleedhaani inna sababa kana kan ka'een hafee kanarraan kan hafe immoo dubbiin ergasii ittuma cimaatii deemaa akka waan ani balleessititti jechuudha kan ilaalamaati jiru keessa darbee raawwatee maal jedhe bareeda kan garaatti godhattee jirtu kun iyyuu kan gooteetii biyya ormaatiif iddee dhumte maqaa yesuusi kana rabbiin zuuyuu maal lamaan jedha dhugaa maqaan dhugaan baay'ee tokko na ajaa'ibe ani biyya ormaa keessatti otoo waan akkasii ta'uu danda'e waggaa 4 jechuudha kanan biyya sana keessa ture sila achi waggaa amma kanaa taa'ee har'a gaafuma galuudha jedhu kanan kana godhadheetiin hin dhufa akkana jedhe jechuudha dhugaadha sagalee isaallee otoo waraabee jiraadhee dhugaa silkii tokkittiin harkaa qabaayyuu yeroo sana sagalee waraabuudhaaf hin dandeenye silkiin kan kommoo osoo daarikti dubbataa jiru sagalee naa waraabuu hin danda'u osoon silkii biraa of biraa qabaadhee waraabee malee jechuudha sababa kanarratti kan ka'e sagalee waraabuu hin dandeenye
bakka nintiin jedhe jechuudha. Garuu kana booda jechuudha ani silkii dhumallee odaada wala amma ani otoo silkii isaatiin ta'e nin kaasa silkii qaqayyareeti jechuudha. Kan inni natti dubbataanii jiru silkii qaqayyaree raawwateeti. Inna sodaachisaan isa dagaadha jechuudha waan jiru hundumaa amma isa dheengaddaa ni guyyaa tokko ani maqaa kan kootinanii waa hunda isaa guuttadheetiin hin jira. Omaayyuu na gochuu hin danda'u maqaa kiyyaan jira sanaan jedhee waan itti qabdu hundumaayyuu sirraa hirachuun hin danda'a jedhee akkuma beekamu muugaa ceenni keenya godhamu maatii biratti biyyatti jechuudha samaanaa jedhama afaan gara keenyatti warri beektan hoo jiraatanii hin beektu maal namoonni baay'ee keessanii akkuma afaan warra amantii musliimatiin nikaa jedhamu sana akka kan keenyatti immoo samaanaa jedhamee raawwate. Jaarsi taa'ee raawwate jaarsa keessatti dhadhachuudha maatiin keenya akkasittiin jaarsa irratti samaanaa sana nuuf godhu jechuudha. Samaanaan tokko waraqaan 3 moo 4 waan keessatti godhama. Tokko maatii koo bira taa'a tokko immoo warra miizolee kan koo bira taa'a tokko immoo as manuma koo keessa jira jechuudha. Asi 3tu jira jechuudha 3. Inna amma waan sanaanii waan qabeenya qabnu hunda sirraa hirachuu hin danda'a. Odumaan viidiyoo hojjechaa jiru taa'uu dadhabee qoonqonna qabde. Achinaan ka'ee daakuu manaa qabaan ture. Qixxaa akkana fakkaatu kana. Dulchitanii beektu waan akkana. Qixxaan kun akkamitti hojjetama seetanii sukkaaraa fi zayitiidhaan hojjetama. Koshoroo duratti nyaannu beektu. Koshoroo akka koshorootee jechuudha. Kashkash jedha. Baay'ee mi'aa. Waan kana eenyuun na barsiise seetanii. Micoyoon tokko jimmaadha. Asitoon jiru jechuudha. Oggaa kurna kana natti fakkaata. Jimmaadha mucaa jimmaati. Waan kana hojjattee natti argisiiste. Yeroo sanarraa jalqabee jechuudha. Yeroo hunda yennaa gizeen as jiru jechuudha. Yennaan biyya ormaa keessa jirurree waan akkasiin hojjedhu. Yeroo hunda waan akkana inni hojjedha. Baay'uma tokko namatti mi'a. Baay'ee jechuudha. Akkamitti bukeeffama daakuu furnoo duqeetiidha. Sana booda furnoo duqeetii zayitii fi sukkaaranii jechuudhaan hojjetan. Yoommoo namni inqulaalii qabdannoo jiraatanii inqulaalii yoo antini qabaatan jechuudha. Mindinoo maal jedhamti isheen foolii inqulaaliitiidhaan itti godhasun. Vaniliyaa miti. Vaniliyaa yoo qabaatan inqulaalii tokkotti gootanii daakuu gimmash kiiloo godhatan baay'ee nama baay'eedhaaf siin aphiis tani eelara diriirsitanii eelee guuttanii tolchitu jechuudha. Ariifannaadhaan bakka akkasumaan ija dura wanti sun dhufnaana osoon viidiyoo hojjedhu lafa kaayee raawwadhe. Waynee qoonqoo kana osoon viidiyoo hojjedhu lafa kaayee dhaqee raawwadhe waan kana hojjedhee dhufee jechuudha. Muruusaa kun akkasittiin muree of jala naqeetiin jira. Waynee qoonqoo kanaan jedhee bar. Waynee qoonqoo kana nama garamtu dhugaa waaqa. Osoo dhiphina keessa jirtu osoo rakkisaan haalli rakkisaa keessa jirtu gaafa ishiin sitti dhufte waan qabattee dhiistu si wallaalchiste jechuudha. Maarree jalqaba irratti waan abbaa manaa kootii isin haasa'ee tanan ture garuu jidduudhuma oduma haasa'aa jiru afuura bakka wantichi gaafa ija dura na dhufu afuura baafachuu dadhabee viidiyoo dhaabee dhaqee hojjedhe. Isa dhugaa rabbi jechuudha. Viidiyoo dhaabeetiin dhaqeetiin hojjedhe fidadheetiin dhufe jechuudha. Kun saanii guuttadhe. Maqaa rabbiiti. Haala kanaanii hanga ji'a 9 muluu akkam kan ta'u rabbiin tokko jikun haa beeku. Achi gaffeen jira garuu amma tokko xiqquma naafa. Gaafa isa ofirraa tagalaagaletti maal kan ta'u hin beeku garuu yoo sanatti na dhiisanatti fakkaata. Inni akkasii isiniin jedha waa'ee abbaa manaa kootitti immoo yommuu isinii deebi'u wanta qabnu hundumaayyuu qixatti hirachuu qabna naan jedhe jechuudha abbaan manaa koo qixatti hirachuu qabna. Maal jedhe sahaniin lama yoo jiraatte sahanii takka hirachuu qabna naan jedhe. Dhugaa waaqa gaafa tokko amma ni sodaadhe malee odoon dhaqee taa'ee jaarsi taa'ee namni nuuf taa'ee raawwate hiriyoota isaas na sodaadhe kana maaliifin kanuma akka ofii faana oola mitiire namni kanuma akka ofii faana oola kanaafan sodaadhe jechuudha dhaquudha. Maaliifin amma isa dhumaanatti ta'ee dhaquun kan koonaaf jechuudha bakka inni naa beellametti ni dhaqa maal akkanaan jedhan gaafa sana sagalee yoon illee viidiyoo waraabuu dadhabe silkii kan koo sagalee banee sagalee irra godhee raawwadhe sagalee irraa waraaba jechuudha. Kanaaf iyyuu ariifattaatiin hin jira mee nyaata kana nyaanni
wajjin nyaannaa koottaa. Nyaata kana haa nyaannu hanga dhumaatitti anuma waliin turaadha. Barnoota isiniif ta'a namoota baay'ee keessanii fi anas immoo rabbiin furmaata naafaa fiduuti. Ani akkuma ilmaan isaa jedhanitti ani ilmoo godhachuu isaatiif isa hin jibbine ofii isaatii utaalee bahee sababni isaa akka haalli isaaf mijatuuf akka bahee achi galuu barbaadeeti malee ani itti dubbadheetii miti jedhe kan bahees jechuudha. Ammas immoo deebisee dubbii kan fidesisuma sababni dubbiin fideef maa inni qabeenya qabdu akka naaf hirtu jechuudha. So kanaafiyyuu ani yoo seerri natti murteesse kanas maa gochuu hin danda'u. Ilmaan kanaafis ni hirama. Ani fi inni sirandee deebisnee ilmaaniif hirama jechuudha. Wanti hiramu kuni gara seetaniinis ta'u karaa jaarsatiinis kunoo abbaan kiyya sin jira abbaan isaati sin jira kana hundumaa teessisnee raawwanne yaa'u samaanan keenya isaan biras hin jira waan ta'eef samaana qabna. Kanaaf uumaa gochuu hin danda'amu gaafa samaanan tarsaafamu immoo qabeenyi qabdanaa hiramu jechuun hin hafu dhugaadhuma jirtu ta'e jechuudha. Yoon akka kan kootti yaadu itti balleessuu baadhus waan hafu natti fakkaatu wanni kuni. So haa ta'u malee immoo waan qabnu ani finni hirannee deebisnee daa'imaafis immoo hirra. Akkasuma immoo daa'ima ganaa kan amma gangaraa keessa jiru nda'uun kiyyaa mitiidhaan jechuudha kan inni dubbataatii jiru. So inni ilaalamuu danda'a rakkina hin qabu kan isaas ta'u baatu waaqayyo immoo waan godhu isatu beeka. Akkasiin jedha kabajamtoota hordoftoota koo kanuma isin qaqqabsiisuudhaaf hin dhufee waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa hanga dhuma sagantaa keenyasitti numa waliin turaan isiniin jedha fayyaa ta'a.